kulkullu waaqayyotoko amen nagaan sinipatao wangeela Luqaas 24:36 oduu gammachiisa waldaan haadhateenya kulkulleetti dubroo Maariyaam damee Arsii Asallaa Defama isaa hoggaa lammaffaa sababeeffachuun yaa'ii afuurawaa guddaan of qopheessee jira. Guyyaan itti qophaa'e amajjii 1-3. Egaa eebba akka argattaniif waamamtanii jirtu. Tokkoffaa Phexros 3:9. Iddoon itti qophaa'e godina Arsii Asallaa aanaa Muneessaatti. Mana amantaa Masga'aab Marat Qiddist Maariyaam irratti yoo ta'u warroonni biyya keessaa akka irratti argamtanii eebba argattaniif kabajaan isin beeksisna. Gama onlaayiniitiin Imo, yuutuubii, waasaappii, telegiraamiin nu argachuu dandeessu. Waldaa Dubroo Maariyaam jechuun sarchi gochuun nu argachuu dandeessu. Isin keessummeessuudhaaf qophoofnee jirra. Ilaa obboloonni wal wajjin jiraachuun akkam gaariidha. Akkam namatti tolas. Macaafa faarfannaa Daawit 133:1 qopheessaan waldaa Dubroo Maariyaam damee Arsii Asallaati. Odeeffannoo dabalataaf Duwwaa 987-34-10 Faarfataa Taarikuu Walda Mikaa'el Duwwaa 9-82-80-81-86 Addisuu Walda Yohaannis. Egaa heloo jechuun argachuu dandeessu. Gara mana Waaqayyoo deemna yeroo naan jedhan nan gammada. Macaafa faarfannaa Daawit 122:1